ilmi namaa jiruuf jireenya isaa keessatti mudannoolee garaagaraa qaba. Anis jarreen keessaa tokko waan hin ta'eef mudannoo kiyya gizee ijoollummaa isiniif qooduun barbaada. Egaa Nooraa Yooyaa baga nagaan dhuftan jechaa ol ka'ee sinsimadheen jira. Obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii nageen jaalala Waaqayyoo kallattii qixa mana isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa mudannoon koos maaliif sammuun ijoollummaa kun jechuudha perfektaliidha. Waan nama dagachiisu yeroo baay'ee hin dagadhu jechuudha. Gonaaddis ta'ee keessa kiyyatti waan hafe wayiidha. Innis ani xiqqoo ta'ee jechuudha mana keenya keessatti harmeen kiyya deesse. Gaafa harmeen kiyya deessu kana marqaatu marqamee ture. Marqaan gaafa marqamu yaa ijoolleen xixiqqoon ni laallamoo tiiree jechuudha waan namoonni hojjetan jechuudha. Isaan laalee gaafa namoonni ollaa marqaa sana galgala sana marqanii galanii ani bariitusaa subii obboroo hirribaa ka'ee xuwwee yookaan immoo kan marqaan itti marqamu abiddarra kaa'adhee keessummoonni maazarii kiyya dubbisuudhaaf dhufanii mana jiru ture. Na waamu gizee isaan na waaman maal hojjetta isaan naan jedhanii abadan ittiin himuu waan kana jechuudha. Ammaalan godhaa kaleessa jarri gizee marqaa marqan argiira waan ta'eef anillee akka jarri kaleessa marqanitti marqaa marquudha ture karoorri kiyya jechuudha. Xuwween na abiddarra kaa'adhee yookaan immoo intiin itti marqan suni mormi isaa hudhoodha. Ni beektu xuwwee baadiyyaa jechuudha. Xuwwee marqaa jedhu mormi isaa kun hudhoodha. Jala bal'ata afaan irra dhiphataa jechuudha. Qoraan kana firee tokkittitu jala jira. Ganaman jalqabe jechuudha. Akkuma bunni dhugamee ka'een ani ganama jammare gizee na waamanii maal hojjettaa naan jedhu homaan jedha nan kakadha abadan maal hojjetta naan jedhu daaraan kun fuularra na garagalee mataan kiyya kun daaraa fuulli kiyya kun daaraa qoraan isa abiddatti hin kaa'u tokkittuma mukukkuluma tokko abidda jala kaa'ee shuma buufaan oola. Egaa du'a hin oolu mitiiree yeroo booda ofuma isaatii bulluqichi daffee gaafa danfuu daakuu sana itti naqee jarri kaleessa marqaa sana marqanii qodaan isaan itti marqan sun afaan isaa bal'aa yeroo isaan daakuu sanatti naqan daakuun sun irra garagalee isaa booda rukutanii marqutti jedhan. Ani garuu bishaan sun isin danfu an sababiin isaa qoraan isittiin kaa'u yaa gullichaa dhumatu bilcheessan se'ee ta'een beeku nan arge waan hin arge sana gochuuf silan ka'eefi insaan booda na waamanii gidduudhaan jechuudha. Akkuma daakuutti naqachuu jalqabee bishaanichi daffee jennaani na waamanii naan naqu ammas mataan kiyya daaraa fuulli kiyyas daaraa bichaa cilaatti nobbatabbateera. Maal hojjetta mucattiin naan jedhan homaan jedhe. Achinan deebi'e ammas gaafa deebi'ee dhufee abidda sana laalu bishaanitti xiqqoo ishee daffuu jalqabdeetti daakuutti naqee akka kawarra jiraa sana naagala galuu dide. Naagara garuu didee jennaan ani gadi jedheen abidda sana nan bobeessa gizeen jedhu xuwween sun asumaa gadi yeroo galagalu sunitti meera sila jechuudha. Xuwween suni afaan dhibbata jala bal'ata. Senegala garatti garagalu hin qabu. Ani yoo garagaleeyyuu hin argu jechuudha. Wanta na abiddarra kaa'e sikkoo amma habootti harkaatti geessitu xuwwittumti sisariin isheetu jechuudha. Isaan booda xuwween sun gizeen ani gadi jedhee gayyaa mijijja baadiyyaa ni beektu gadi jedhee bobeessuudhaaf itti gadi jedhu mataadhuma kiyya kanarratti asii gadi garagalee danfichis daakichis hundumti isaa bishaanichi guutuusaa matuma kiyya duratti na garagale. Kaayyoon keessan isheen duraa maal hojjetta mucattii jennaan homaa jettu miilana yoon iyyee jaran na dhaga'ee natti lola natti kolfa yoon sim jedhee marqaan na gube mee malli koo maali naaf himaame. Isaan booda amman taa'eeni marqaa gayyoo beektu sin jechuudha. Harkaan tuqxanii baay'een keessan beektu jedhee yaada. Harkaan tuqxanii gaafa laaltanu baay'ee guba kan fuulatti nama nammee dhiisaa teessudha. Fuula kiyya kanatti si gadi gaafa na garagalutti akkuma tokkoon iyye gaafa iyyuu dhufanii akkan hatee marqataa jirus baranii hojii hattuuti jedhanii narraa dhiqanii fuula kiyyatti aannaniif zayitii naqanii isinoo gizee ijoollummaa keessanii hattanii maal godhattu akkuma kaayyoof kana hattanii marqitu moo hojiin keessan maalidhaan isiniin jedha. Wantoota kana kanatu na mudate
Egaa obboleewwan kiyya sammuun ijoollummaa dhugaa waan qabe gadi hin gadhiisu yoomiyyuu koppi godha jechuudha. Ijoollummaan kun yoomiyyuu godaandisadha. Wantoota garaagaraa nu mudata irraanfachuullee kan hin dandeenye yeroo sanatti jechuudha waan sammuu keenyatti koppi goona jechuudha. Bara jireenya keenya guutuu hin dagannu jechuudha. Keessumaa kan kun immoo addadha. Osoo yeroo sana fuulli kiyya na luqqa'eera ta'ee osoo yeroo sana mataan kiyya na luqqa'eera ta'ee gonaandisa bara baraa jechuudha. Maaliif danda'een osoo hin taane waan kana yaadeera waan ta'eef hojjechuun qabaadha isinii gala. Xiqqoo ta'een marqaa sana hagaarraa gaaffinattu magizeen taa'ee yaadu jechuudha. Nannaamesti fuunnana dooda waaqe. Maaliif nyaachuuf ta'ee isuma jarri kaleessa marqanii haadha kiyyaa kennan anis isheedhaaf kennuuf ta'ee haga guyyaa har'aa jechuudha. Gaafa yaadadhu yoomiyyuun irraa fadhu waaqa gaafa marqaa argu isuma yaadadha jechuudha. Itooniyyi yeroo sana gubadheera ta'ee maali yoona maaliin ta'a laata waaqayyo ko haala kam keessatti oolchaa dhalleedha danda'a dhalleedha eegaa dhalleedha jedha dhugaa waaqaayi. Akkasitti mudannoon kun na mudatee innis niin jedhaa qaqqaaliiwwan kiyyaa gaggaariiwwan kiyyaa kana fakkaata gaa. Sin ijoollummaa keessanitti wanti sin mudatin jiru waan mudatamtaniin qabdanii mee hundi keessan chaalenji godha asitti dabalamaan isiniin jedha. Mee as babbaasaa marti keessanuu dhoskitanii sateessanii ijoollummaa waan baay'eetu dabarfama. Qoraan naqanii reebamuun jira, bishaan naqanii reebamuun jira, waan baay'ee dabarsina dhugaa waaqa. Qoraan faa dhaqnee achitti faa muguun jira, bishaan faa dhaqnee karaatti muguuffaa jira, baabura faa dhaqnee galuu dhiisuun jira, waan baay'eetu jira waan ta'eef mee isin bara jireenya keessanii keessatti jechuudha. Ilmi namaa addunyaa kanarratti bu'aa wayii hedduu keessa darba. Biyaansi keessumaa gizee ijoollummaa jechuudha. Ijoollummaa jechuun du'a qixxee du'aati waan ta'eef ijoollummaa koo dammaa faannan koo jedhu mitiire. Yeroo duubatti deebi'anii isiniin jedha. Muraasni keessan immoo gaaffii na gaggaafataa turtanii kaayyoo kiinoo gizee madaamiin kee mana hin jirre maal hojjettaa naan jettanii kiinoo jabbii kana wajjin hin jiraadha. Hin sodaattu kophaa kee mana keessatti naan jechaa turtanii argitanii miti anis jabbiin qabaa isiniin jedha. Jabbii kana kiinoodhaan hombossaa argitanii jirtu miti. Hombossaa kanan qabaa kiinoo kan akka namaa jechuudha. Bara jireenya keessanii keessatti mana keessan keessatti saree guddifadha waaqa jechuudha. Namni amala namatti jijjiirrata. Ilmi namaa waggaa 10 doo sirraa nyaatee jechuudha guyyaa tokko si gana. Gaafa tokko waggaa 10 guutuu gaarummaa guutii fi jechuudha dhaafaffattee laattee fi gaafa tokko yoo sitti mufate achumaan bakka gaarummaan waggaa hedduu ati walteef mufate guyyaa tokkotiin adda bahuuta waan ta'eef kun garuu dhugaa har'as boorus jechuudha. Nama isa baratee digirii qabu isa firoosofera qabu isa waa hundaa qabu caalti siniin jedha dhugaa waaqaayi. Inni akkasii maaliif ogaa har'a jechuudha. Itoo nuti nama keenya too ta'ee jechuudha saree guddisanii mana kaa'achuu dhiisaati. Baay'ee ulfaata Kiristoosii. Isaan kun garuu jechuudha akka mucaa isaaniitti ilaalu waaqi kino akka ilmoo isaanii dhalaniitti ilaalu jechuudha. Kana biraan jechuudha lashumti xiqqoo isin argaa jirtan kuni waggaa 10 fixxeettidha. Waggaa 10 fixxeetti amma hinduuti jedhanii eegu waaqa jechuudha. Angaruu halkanii guyyaa yaa Kiristoosii otoon iddoo kana hin jiru akka hinduun hin jiru. Waaqe kinoo jechuun maaree baay'ee tokko hin jaalladha. Nama Kiristoos nama jettu guyyaa wayii rafeen ani jechuudha. Rafeen ka'uu dide guyyaa halkan taabuleetanii guyyaa rafe simma irrafe dhuftee biddilibsii jechuudha. Narraa gad harkistee kilaasii kiyya jechuudha. Argaa kiyya biddilibsii narraa gad harkistee jettee boosi waaqa garaa kiyya na hammaate ni galee hin dubbattu malee nama caalti siniin jedhaa. Inni akkasii turtii keessaniif guddaa galatoomaa waan na caqastaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Yaada dogoggoraa yoon qabaadhe dubbadhee isin gaddisiiseera yoo ta'e haga turtii waliin dabarsinetti dhiifama isiniin jecha. Yaada dogoggoraa yoon qabaadhe akkasuma sanduuqa koomentii keessatti yaada jajjabina mudannoo keessanillee kan kaayyoo wajjin wal qabatu yoo jiraate asumaan koottaa
koomenti jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabajaa obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii. Naaf galatoomaa, naaf jiraadhaa. Bakka jirtanitti isiniin jedha. Warri haaraa dhuftan like subscribe gochuun dagatinaayi. Warri duraa immoo share akkuma gootaniin ol seenaa mana kaayyeeftuu bitti isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Waan afaan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Bye.